Karab biar gua nafi sabona ngana milisu dem alek. La wallahi kun ma milisin walit wallahi yo Madinah timilise male sitti milisu adi makana. Ma. Madina rasi kabe. Yo Madinah tati male ati dabban kaftu. Kan ke dabban hin fayyadu. Kan ke qaman ati dabban hin fayyadu. Dabban fayyadu ka Madinati. Yo benar kita di kaman. Auzubillah ati wana beita ma an qamanu si argi. Makina arati kese gize tete uji si kese. Sowika. Makina ada tinu de membe ko di burati male. Easy. Imbe ka. Tahu. Lauta. Auta. Manu shigir elam. Wallahi. Yalle nagar ko ne auta. Tura hinde. Wallahi na findu ana wajjo. Wallahi mbas wallahi. Ani wanda narage sabbon ani wanda lagi takasi jamaritti salfa. Tura ni tira garu sura na wajin katan. Ko ba sira konko. Intau kana bicara. Sura nagar sisi eshi kesan na ergi. Baka kesan sir ka wallahi. Wallahi na ergi me badin bude badin jiru yumare. Ko foko wan kawan. Milike kana bira ga injir. Ada rage na ergi bulok ya munat share ko me. Si erga baka hashu. To injiru rakka. Isa si makaketin bai ma da rakab. Koloti te kitu yadi. Inni biraa immoo obboleessa siitu mana sana hojjeta mana malaa isin bahu kan achi keessatti mudiira kanan sodaadhe yoo akka dingataa nama Seeree tasi wani si godhu na bira kottu yoo laayisansii baratte laayisansii baradhee jira sanuu bara qormaata qofa seene jaalalli kan hamma kaa kun lakki sitti hirmuun barbaadu. Arabannaatish ma wayyo sabbuna wallahi imasa shifeerummaan takka yoo sittin heeru nima maali lubbu Hin qabda kajaarti. maaree lammaffaa si godhadha sagate Lammaffaan barbaadu qoffaaman. kottu bu'i tokkoffaa isaa fuutanii tokko qaata du'e yoo awwaliin taate male awwaliin bichatta kottu bu'i bareeduma kee fudhadhu bu'i buci atii fi awwalillee gadalii galaa yoo barbaadda buci haasa'ii lubbuu ati laayisansii feetee yoo qabaatte nan tuffanne dhaqqee hinaa hoyi hin haasoftamu tulilee as keessi jettee jaalifti Madiina namitti Rabbi kia taate wana ada kecet ini buat mukanya lupa. Sabora. Oke kawan dari jambul saya. Ko atina moje siga fatule shuwan broga fatto ko ko namnu kuma kuda sadi fiyo ka di pijati ibu terbaharan singa kanne. Kuda sadi di sisa dia uga fi jalala rangga fanne. Mari sini wakata ustazun namu wani kimi sinje tanini ya fatu na damar fi isa duka himani do sani sinamu wan do sitani de ifo mo kigane ya garu ko isi wanti santi ko si Dubartii namni baay'een gaafachuu danda'a kadhiiraa kun sobuma jechuudha. Garuu ani illee kadhiiraa garuu shamarraa amma kun 13 ol ta'uu danda'a. Garuu inni nama bakki inni xiqqoo ishiin warqaa karaa cabse beektaa dhuftee namni torbaa karaatti qofa. Taaptaan kun amee shi warra akka kanaboo taaptaan isin haa godhu jalaa firra keessa. Sababu lagi tak susun tak kasih kan. Waktu yo ajar si dulu cilkam video aja lah tahu taaptaan godhu di. Sasa channel ini gapi rakam nomor komennya jurang. Sasi anak dulu tak jadi marah kok kabarnya dulu tuh cuma. Kesa tuh baru urumi kia tuh ke. Duga kabar aku kan dah kena nanti tu sih mata dulu nanti. Waduh dulu. Ya ada mah. Ya, amma kawan kasut tu masa anu atau kia maduka kam munira bantu amma numak jette sih.
Amma ustaza ilmi ke kana booda akkamitti yaani amma akka isaan akkasuma jedhanii dhiironni wanni durbaa sun itti dhufaasi isidam aara mul'isee lixxee wali qabsiisin joonye kargara joon goote tarte namitti rabbiin kiyya abaan taaftaan godhuu diddaa feeni waa'een isii haa abaan ini abarin kausa tu dulu abaran tidak ada dapat dia ani illee dubbara maanii hubataa jira akkuma ma sabu dalam mobil sama mana durang dar saya bilu kita ke sahabat saya kata jeram Wen waj wanjana jara jiru si ati namichi dullatti ijaartii qe'ee dhaban nama guddaa nuun beeka Islam maddeettee sadi ya of course alhamdulillah bakka urmi hanga'e kan odoo ga'in hin du'ina isin hundu warri komanti sabbuu dallee alhamdulillah mootummaa meeqa nyaadhe biyyaa bahe ama muniira meeqa garatti hafe amma dhugatti tokkitti meeqa gara siyaa kan naa taate garuu muniiraan bar wallaahi billaa jiru nuwaaf jettan sheeqan laa meeqa garatti siyaa fe madduuti amma akkuma yaadati sabbuu namaan jechi barbaade tan alhamdulillah ijoollee shan biyyaa qaba haadha shaneeti haayi gara tarabbi fincaan ammaa mafidda seeta kolkolo biyyatti ijoollee mana gurguree ijoollee shan biyyaa argadhe biyyaa bahe lakkuu deette gaada akkamitti dabbaa baaftaree namni ijoollee dee dabbaan baasu baratti dabbaa qabda ruuzii galgala ganama sirriitti nyaadha dinnicha wajji ruuzii moo sadaqaa qaba sadaqaa wal qabu sadaqaa jechuun baay'ee way waa sadaqatte Evade nama zabana kana wallahi ay mununi salat astaghfirullah isi asadi astaghfirullah Itu batamale dura watu itani mire mana jara bigetini takitti utan ya rabbi jettira isi jedhadhan mun kaka saraa qaba jette akkasaniiti maan kadhadha abbaa manaa kiyyaatu irraan duuba waan ati san jettee bebeessa jaartiin ulfoofte yaa rabbi jette yaa rabbi jettee geessite ta'uu dadhabdee jennaani yaa rabbi amma booda ittiin deebu ati takkitti matana na eegi jennaan jechuudha yaa rabbi naa iji takkitti tana jechuu isaa yaa rabbi takkitti tana jedhamma jala fiige duun kaka saraa qaba ittiin deebu jedhee isiinu ittiin deebu yaa rabbi takkitti tana na eegi jennaan rabbi kadhu malee rabbi na hiiki jedhi ittiin deebi'u maali akkanumatti dayanii hayyuun akkanumatti dayaa turte sadaqaa kennaas masjiidha harawaa miti jechuudha miti mee namni dhiirti kudhan gaafate osseena natti hima yookaan immoo namni dubartiin kudhan gaafatte ka 400 kana dhiisa kudhan akka jettee si gaafatte kudhan manatti namni natti anama takkittiin qabu garati telefoona irraa fagaattee haasa'aa garati amman dhagamu
Tabiyyaati fi haga biyya Arabaa jibee walitti qabee si lakkaa'uure borgaroo haga ajandaa lafa Kahaqaa miidhamee gatuyyuu si jaalala si dhiyeesse. kutaa 11 namni 11 naa dhiyeessee jira. Kutaa 11 namni 11 naa dhiyeessee jira. Irratti eebbaa moo yeroo biyya jiru moo biyyatti maaltu si dhiyeesse tokko barbaachitti si jala deemu malee. Biyyaatti jaalaa biyyatti qorraa wal taaggaluudha qaba namoota tokkicha jaalala nama gaafata. ayyeeshi miseenjeraan akka ibsan baanu miseenjeraan nama lama dhiimuudhaan isaafan qabu takka dhaggeeffataa taa'ani. Dhaggeeffataa raadee. Bakka dhiisaa booda Muhammadu Rakkisaa dhabeetaa keessan booda akka tasaa ta'e bilooti ni godha. Ani soban beeku jaalala yoo fuudhe jedhe si dhiyeesse jaartii xiyyaa dhiyeesse nama afurii dhiyeesse bakka jiru kanarratti bakka.